daawwattoota keenya. Teknooloojiin addunyaa karaa akka deemaa jirtu waliin daawwannu. Konkolaataa yoo itti tolu konkolaatu, yoo itti hammaate qilleensarra balaliitu. Akkuma viidiyoo kanarraa argitan konkolaataan baallee baastee akkuma xayyaara samiirraa balaliiti. Teknooloojii konkolaataa balali'uu jalqaba kalaqamuun hojiirra kan oole Awurooppatti ergasii Chaayinaan Awurooppaarraa teknooloojii kana bitattee balaliisaa jirti. Mootora dhaabbata konkolaataa oomishuu BMW'tti dhimma bahuun kan hojjetu konkolaataa balali'u kun babal'uma idilee fayyadama. Konkolaataan kun Aayirkaar jedhama. Bara 2021tti yaalii godhameen buufata xayyaara Isloovikiyaa 2 gidduu daqiiqaa 35 balali'an taasifame. Ka'uufis ta'ee bu'uufis buufata xayyaaraatti dhimma bahamee Aayirkaar konkolaataa lafarraa deemurraa gara konkolaataa balali'uutti jijjiiruuf daqiiqaa 2 qofa fudhate. Chaayinaan teknooloojii konkolaataa balali'uun kana Awurooppaa erga bitatte booda konkolaataa balali'u oomishuun bakkeewwan murtaa'anitti hojiirra oolchuuf jirti. Chaayinaan bulchiinsa Qingizaa keessatti kan argamu kaampaaniin konkolaataa balali'u oomishu Heeppii Jiiniksiin Flying Car Technology jedhamu konkolaataa Aayirkaar oomishuuf hayyama addaa argatte Chaayinaa keessatti balaliisuuf jedha. Dhaabbata Isloovakiyaa xayyaara oomishurraa hayyama erga argatte booda dhaabbanni Chaayinaa kun buufata xayyaaraa fi mana barumsaa balallii mataasaa ijaaree jira. Konkolaataa elektirikaa oomishuun addunyaarraa dursutti kan jirtu Chaayinaan konkolaataawwan geejjibaa balali'anis oomishutti jirti. Ji'uma dura dhaabbanni Awutooviliit jedhamu diroonii imaltootaa fe'ee balali'u magaalota Chaayinaa Shinziinii fi Zuwaay jedhaman jidduu balaliisuun milkaa'eera. Balalliin kanaan deemsi konkolaataa sa'aatii 3 fudhatu konkolaataa balali'uun daqiiqaa 20 qofa akka fudhate, haa ta'u garuu konkolaataa yaaliif balaliite kun nama hin fe'anne. Bara 2023 dhaabbanni Chaayinaa Heng jedhamu taaksii elektirikaa balali'uu oomishuusaaf mootummaa Chaayinaarraa beekamtii argateera. Mootummaan UK gamasaan ammoo bara 2028 konkolaataawwan balali'an samiirratti arguun baramaa ta'aa dhufa. Haa ta'u garuu konkolaataan balali'u Aayirkaar jedhamuufis qabeenyummaansaa kan Awurooppaa ta'ee taaksiiwwan balali'an irraa kan adda taasisu akka xayyaara dirree irraa ka'uu fi irra qubatu barbaaduu isaati. Dhaabbanni Aayirkaar kalaqee Kiliin Viizoon jedhamu teknooloojii kana Chaayinaatti meeqaan akka gurgure ifa gochuu hin barbaanne. Bu'uuraalee barbaachisoo ta'anii fi uummanni teknooloojicha simachuuf dhiisuu ilaalchisee danqaawwan damee geejjibaa konkolaataa balali'uu eeggatanidha. Damee geejjibaa kana to'achuuf tattaaffiin qaamolee garaagaraa addunyaarraa taasifamuu hunduu gaafilee haaraan adda addaa akka dhiyaatuuf balbala baneera. Gama kanaan warri lixaa duubatti harkifataa akka jiraniif Chaayinaan carraa kanatti fayyadamuun duratti baatee akka mul'attuuf balbala banuuf himu. Gorsaan Aaviyeeshin kan ta'an Stiiv Reet gabaasa keenya asirratti